Gaaddisee fi caaltuun uffata hadiyyaa bitameef hin jijjiiran. Abdiin immoo deebi'ee uffata gaaddisee deebi'ee jijjiira. Bira bu'aalee abdii baga jijjiirte. Shamarran Yaman keessa jirtu hundi isaanii sammuun isaanii hiikkataa jira. Kan yaada qabus ta'e kan yaada hin qabnes ta'e jechuudha. Dhiironni isaanillee akkasuma dubartiin isaanillee akkasuma hundi isaanii sammuun isaanii hiikkataa jira. Maaliif yoo jettanii wantoonni ta'amaa jiru wantoonni deemamaa jiru baay'ee tokko fokkataadha. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa wanta baay'ee na gaddisiise dhugaa rabbii dubbachuuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum jirtu naga keessan fi hakisan isin jechaan illee naga goota alhamdulillah galata rabbii. Kum jirtu naga jirtu fayyaa jirtu jajjabaattu isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo keenya like godhaa share godhaa subscribe godhaa. Yaada keessan illee nu barreessaa isin jechuu barbaada. Wanni isin jechuu barbaadu inshallah ijoollee Yaman keessa jiran sammuun isaanii hiikkatee jira. Maaliif hiikkatee akkamitti hiikkatee akka jettan gaaddiseen uffata iidaan bitame maqasiin jijjiirte. Lammaffaa abdiin deebi'ee uffata ishee jijjiire. Sadaffaa caaltuun uffata ajiin bitee maqasiin jijjiirte. Nama ajaa'ibdanii bara. Ishii maaluma mallaqti keessan ijoollee Yaman keessa jirtan kalaas. Maal jechuudha? Dhuguma rabbiitti baay'ina tokko nama jibbisiiftan. Isuma dhumaasan jechuudha. Namni akkamitti kabaja ofii ofirraa buusa? Namni akkamitti kabaja wallaala? Uffanni tokko gaafa namaan bitame akkamitti jijjiirama? Ana uffata anaa fi minyooti bakka tokkotti biteen dura hin keettu. Hin barbaadu hajji naa qayyare. Abdiin immoo rakkoon inni qabu. Si ijoollee tana masaanuu godhuu hedamuu maali yaadeeti? Gaafii natti ta'aa jira. Gaafii adda. Minyooti fi gaaddisee. Caaltuun as deebitee uffata hajjiin bitee tintin ishii sammuun keessan akkamitti dalaga? Yoo akkamisin godhan? Sila akka yaada kanarratti abdii xiqqeesse jechuudha. Kabaja maaliif wallaalama? Ani waan na dhibetu jira beektuun. Miqoo maal isinitti agarsiisa jedhee dagadha. Waa isinitti agarsiisa jedhee iyyuu. Waa isinitti agarsiisa jedhee dagadha. Dhabe of bira dhabe. Waan san isinitti agarsiisa. Kanaaf nagarra. Gaafa namni waa sii bitu maaliif kabaja wallaalta? Kabaja akkam isin godhan? Sii bitan kabaja algarra taa'e jedhan salphina. Algarra taa'e isin jedhan algarraa gadi na buusi. Kursirra taa'e jedhan yoo kursirraa lafatti na buusi. Saree nama gootan jechuudha isin ijoollee Yaman keessa jirtan bakka maal jechuudha? Akkamitti yaada? Sammuu keessan akkamitti yaada? Nuti bira harka keenya kan argitanii miti gubanni shaarbii takkitti tana bitan yookaan sii bitan yookaan siin bitan yookaan shaarbii tanaa yommuu guyyaa ida sana hin uffatta yookaan hin uffatta tanaa siin bitan jechuudha. Inni kabaja sitti kennee uffata sii bitee mana ofii keessa si teessisee ati immoo haati qabeenya tak harama mara birriin bitee bara yoo hin barbaanne hin keettu yoo hin barbaanne hin jijjiirtu naa jijjiirin jettuuni okay ka caaltuuti jechuudha. Ani hin barbaadu caaltuun alhamdulillah rabbil alamin hin jijjiirre. Caaltuun hin jijjiirre uffata sanni kaayattee kaatee abdii fudhetti sarara itti darbite. Sile garamatti waa isin barsiifne yoo waa barattu reefsiise. Yoo waa barattu. Rakkummaan keessa maayi? Rakkuma keessa bichaa nutti himadha. Isin gosa araaramin araaramu. Ittiin deebiin itti deebite. Dhiisi hin dhiisu. Hin ulfaayin hin ulfaaya. Gaaddiseedha.
dhiifama naan godhu dhiifama siin godhu. Bakka kan namni beekanii yoo quufni yoo namatti tolee yoo bakka maal jedhee ama ijoollee mana namaa arfaa kan nama ilaalan quufaniitiin bu'aama ol fudhanii akka namatti godhanii cabsan burcuqqoo maaliif quufa jechuudha itti toleeti. Itti toleetiin akkas godhu jechuudha. Isin galee itti toleeti. Namni yoo quufe waan godhu hin beeku. Namni yoo quufe waan fedhe balleessa. Waan fedhe balleessa. Garuu ijoollee Yaman keessa jiran kun bahee heerumaa, kun ani siif ulfaa'ee jedhaa, kun ani akkas jedhaa bakka mataa miila keessan wallaalle jira. Duraan isinirraa gaarii barataa jirra. Amma immoo faallaa isinirraa barataa jirra. Faallaa isinirraa dhagaa jirra. Kun jaartii wal jala baafataa. Kun kaan jedha. Billaa aleekum mataa keessan banaa yaadan. Akka ilmi namaa keessattuu gaaddiseen sammuun isii hiikkattee jirti. Wallaahi mucattiisan jechuudha. Duraan qulfii jedhamtee waamamaa turte jechuudha. Amma garuu kanas erga minyoota mataa abdii erga abdii si jaaladha jedheenyi ishee waan bakka maali? Dhiirri hin jiraa bara. Dubartiin hin jirti barka dhiiratti heerumtu. Dhiiratti heerumtu hiriyaa taatuuf jechuudha. Hiriyaa taatee wajjin jiraattee bakka. Garuu mootuyyuu haalli isinitti yaadan akkaataan isinitti yaadan baay'ee ulfaataadha. Wallaahi billaa baay'ee ulfaataadha. Cokkaraan guddaan maal goona? Amma wanni isinii dubbachuu barbaadu shamarran keenya qaqqishtii qaqqaadhi gaggaarii dhagaanarra dhiira jechuudha. Namni waasii kenne galateeffadhu. Xiqqishus ta'e guddas ta'e nama waasii kenne galatoomi jedhee ulfaadhu jedhee shaarbii takkittii maa yoo siin binne. Shaashii takkittii maa yoo siin binne nama san galateeffadhu. Yoo jibbiti mukaan gizee eeggata yookiin immoo naa jechee natti gabaabbate sababa jechuudha. Anamma guyyaa iidaa uffata naa bitan das nan jenne waan isin das jenne maaliif qaruutee ta'uu qabdaatti akkanumatti ilaalee das nan jenne. Achumaan ani barbaadu uffata kanaa jedheen. Maalii naannete? Aayii na qabee jedhe. Borumtaa sanii ofii ishee san deebistee ija kanarraas beekte qabannasaa. Uffanni sun akka hin ta'in ija kanarraas beekte mukkattee jalaatu. Namni gaafa waan gaariin bitame hin mirqaane miti jennaan isa caalu naa bittee dhufte. Maaliif baay'ee gammadee galateeffadhe? Maaliif mallaqa kiyyaan baafna? Kiisii isiitii baaftee naa bitte. Ulfaadhu galatoomii jedheen. Sini galee ila malaan bulu wayya. Malaan bishaan waddan jette Oromoon malaan bule. Agarte malaan bula. Malaan yoo bultan kalas waa hunduu akkasi. Isin jechuu barbaada wanni ati barbaadde hundi ni taati. Abbaan manaa keetillee malaan qabachuu jettee jaalala suuta keessa baataa fi bakka jiraanti gaaddisee caaltu. Ani waan hin keessan wallaale. Gaaddiseen caaltuu jalatti laatte balleessite. Hajjiin ditti gaaddiseellee hin ditti. Uffata isaan barbaadu jetti. Faayoo bicha bira bu'aaletti faayoo. Baga guyyaa iidaa jara biratti hin beekne. Silaa wal uffatan. Akkasiin jechuu barbaadaa hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoo keenya isinitti tole laayikii yoo isinitti tole sheerii yoo isin jibbisiise bum diiski laayikii laayik